السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما أركفوني جرى جرت أنا جرى قلت ربي نجني كيا كان جلالك وجابكم جتنا وتسناك وجتا قال لي شبكة بلاش جتورا سنيف كبر فر أبي بريدة أبي باينا ما تطلتو كجتورا سفس أجابات سنيف دلقة akkasuma STT zeenii fi jawwee irratti jechuudha kan inni qabu. Egaa gabanumaan akka gadi buufattan itti fayyadamtan isiniin jecha gamuma aappichaa isin dabarsa. Aappiin kun pin koodii qabu jechuudha, paaswoordii jechuudha. Paaswoordii isaa bilaashaan argattu. Egaa paaswoordii isaa argachuuf immoo warri TikTok irra hordoftan piroofaayila TikTok kana gadi tuquudhaan YouTube seentanii achirra argachuu ni dandeessu. Aappii tokkorra jechuudha. Aappii nama takkaan yoo zeenii qabaatan zeenii fayyadamtu, yoo immoo jawwii yoo STT koodiin tokkuma jechuudha. Amma gara barumsichaa isin dabarsa. Hordoftoota kiyyaa warri YouTube kiyyaa subscribe naaf godhe bakka subscribe jettu kana irratti tuqaadha. Mallattoo bilbilaa kana gadi tuqaati. Ol bakka jettu kana irra kaa'aadha. Viidiyoo kanaan dura dabarsee irraa barachuuf bakka viidiyoo jiru kana tuqaadha. Keessan seentan jechuudha. Play Store keessan keessa seentanii kana miti jechuudha, wal fakkaata. F-tunnelli egaa ittanii barreessitanii jala kanatti argama jechuudha. Kana gadi buufachuu qabdan kanaadha jechuudha. Isiniif gala miti. F-tunnelli VIP jettanii yoo barreessan isiniif ba'a. Haala kanaan egaa buufattanii pin koodii qaba jechuudha. Paaswoordii jalqaba irra yoo kan isin gaafatu ta'e ni gashatu. Yoo haala kanaa kan isin seetee tuqaa sadan kana ni tuttu jechuudha. Okay, egasi akkaawuntii bakka jettu kana irra gadi tuttu. Maaliif akkamni bakka paaswoordii nagashuudhaaf jalqaba kana irratti bakkuma sarara kana gubbaa gadi tuttu jechuudha. Lakkoofsa isinii fida waan ta'eef tokko hanga ja'a, akka gadi kanallee tokko hanga ja'a jechuudha. Tokko, lama, sadii, afurii, shanii, ja'a. Wal fakkaataadha magashitu. Isa oliitti illee tokko hanga ja'a, akka gadi illee tokko hanga ja'a. Egasi bakka login bakka jettu kana irra okay kan jedhu isinii fida allee yookaan akkuma isinii fida irra tuttanii dabartu. Hayyama kennituuf jechuudha. Okay. San booda ka jalqabaa kanarratti asirratti qasxii olii kana ni tuttu. Asirratti filannoo keessan jechuudha. Anaaf 32 irratti kan haalaan naaf dalagu 32 jechuudha. VIP 32 lakkoofsa ni qaba. 13 irra fagootanii ilaaluu ni dandeessu. 13 yookaan 20 ala olaanaa ta'een saffisaan akka isiniif dalagu filannoo keessan 30 VIP 33 an 32 irraan ka'a jechuudha. Kaawulii tokkuma jechuudha. STC yoo ta'e sawaa jawwii zeenii warri fayyadamtan kaawulii 32 kama barbaadan irra akka saffisaan isiniif dalagu kun filannoo keessan an 32 irra godhadhee jira jechuudha. Kaasiin leesxunne jawwii firiin gubbaa irratti isiniif ba'ee jira. STC firiin kun inni jira. Zeen firiin immoo jala kanatti ba'ee jira jechuudha. Moobaayilii birrii 60 warri qabdanis ni qaba jechuudha. Kun asirra okay. Amma zeenii irra godhe isin agarsiisa. Zeenii irra gadhuqa. Akkuma argitan anaaf akkaawuntii yookaan off bakka jettu kanarra bakka kana gadi tuqa jechuudha. Hamma diimattee jira. Akkuma argitan oonii ta'ee jira jechuudha. Oonii ta'ee dalagee jira. Kanas kan sa'aatii guutuu achi qabeenna qabi jiru jechuudha. Haala kanaan isiniif dalaga irraa fayyadamaadha. Viidiyoo kana agadhumaa yoo kan dhaggeeffatan taatan laayikii tuquu hin dagatina.